Egaan daawwattoota keenya yeroo ammaa kana ammoo gara taabonni ba'utti deemuudhaaf yabala keenya yaabbachuudhaaf yookiin bidiruu nuuf qophaa'ee jiru yaabbannee deemuudhaaf qophoofnee jirra. Ammallee hanga xumura qophii keenyatti nu waliin ta'an affeerraa keenya. Yeroo ammaa kana bidiruun keenya ka'ee jira gara bakka taabonni ba'utti deemaa jirra magaalaa Baatuutti hara dambal irratti argamna. Turtiin keessan waliin ta'u. Akkuma argaa jirtan kana bidiruu hedduudhaan kunoo akkas hordoftoonni amantaa kiristaanaa ortodoksii akkasumas immoo taabonni bakka bulmaata isaa odoolarraa bahuudhaan gara magaalaatti deemaa jira. Hundumti keessan akka argaa jirtan baay'ee bareeda. Namoota hedduutu hirmaachaa jira. Akkuma na duuba argaa jirtan kana bidiruun taabota baatee jiru kan harka namaatiin oofamu malee kan mootoraa hin fayyadamanii kunis aadaa naannoo kana turee fi waan bara durii sana yaadachiisuudhaaf nutti fakkaata. Akkasumas kabaja taabotaatiif irraan kan ka'e akkas gochaa akka jiran namoota naannoo irraa odeeffannee jirra. Egaan ammallee imalli keenya gara magaalaatti itti fufaa jira. Baay'ee imala dheeraatu nu hafaa jira. Hunduma isaa immoo hanga xumura qophii keenyatti immoo nu hordofaa isiniin jenna. Waliin tura.
egaan kabajamtoota daawwattoota keenya bakki kun ammoo bakka taabonni odoolarraa dhufee fi akkasumas magaalaarraa ba'ee bakka itti wal arganii bakka tokkotti immoo bakka bultii isaanii deemanidha. Ammallee turtiin keessan nu faana haa ta'u na hordofa. Yeroo ammaa kana immoo taabonni bakka lameen irraa dhufe bakka bultii isaa gahee jira. Egaan taabonni bakka bataskaana keessa jiru keessaa bahee bakka bultii isaa gahee borga nama immoo guyyaan cuuphaa yookiin xinqataa bakka kanatti ni kabajama. Isa immoo walitti deebinee daawwannaa kan guyyaa har'aa kana fakkaatu ture. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya guyyaa har'aa kana immoo ganamaan kaanee hara dambal cinaatti argamna. Yeroo ammaa kana akkuma isin argaa jirtanii sirni cuuphaa geggeeffamuudhaaf fi abbootiin amantaa sirnawwan cuuphaa kanaaf ta'an hedduu geggeessaa jiru. Egaan namoonni baay'een hordoftoonni amantichaa fi akkasumas tuuristoonni biyya alaa fi biyya keessaa dhufan hedduun bakka argamanitti ayyaanni cuuphaa hara dambal irratti magaalaa baatutti kabajamaa jira. Nutis sagantaa kana hordofnee gabaasa guutuu isiniif qopheessuudhaaf bakka kanatti argamnee jirra. Ammallee hanga xumura qophii keenyaatti nu waliin turaa isiniin jenna.
የተራቡትን በቸርነት መግብልን፣ የሁላችንን መጨረሻችን አሳምርልን። ዛሬ በደላችንን ይቅር በለን እኛም የበደሉን ይቅር እንደምንል። አቤቱ ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግሥት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በሐሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በሥጋሽም ድንግል ነሽ። አሸናፊ እግዚአብሔር አምላክ ሰላምታ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ፣ የማኅፀንሽ ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተሞላሽ ክብርት ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ሁሉ እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረትን ለምኝልን ኃጢአታችንን ያስተሰርይልን ዘንድ ለዘላለሙ አሜን።
nagaan dhuftan anaa dhufu isiniin jechuu barbaada. Hordoftoonni amantaa kiristaanaa guyyaa irraa guyyaa kabajamaa guyyaa ulfaataa ayyaana kabajamaa sadarkaa idil addunyaatti yuuneeskootti galmaa'e ayyaana cuuphaa kanaaf baga geessan baga geenya isiniin jechuu barbaada.